Jirra jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa jireenyi maal fakkaata nagaa viidiyoo kanallee hedduu waraabuun barbaadu amma maaliif yeroon kun soomanaa namni cubburraa fagaachuu qabaa gara Rabbii deebi'uu qabaa yookaan illee gara Rabbii deebi'uu qabaa kanaafuu yoo danda'ee ka obsinaa jiraatu taate kanumaan xumura jechuudha haga soomana boodaa yoo wanni rakkinni tokko jiraate malee garuu nama dubbisiisa bar rakkinni kenna in agarre ani suusii viidiyoo dubbatullee hedduun qabu garuu nama dubbachiisa dubbii takka dhageetteetti dubbadhu si gooti si aarsite viidiyoo an namarratti dalaguun jira namni illee na gorse ittiin deebisinillee naan jedhe ittillee deebisuu hin barbaadu mul'atuma barbaada shukrii xalayaan tee nageette shukrii Jamaal ka jedhu tokko heddummaatti illee nageette beeta shukrii Jamaal ati Minisootaa jirta gola keessa teettee deeggartuu takkitti qabda suuse isii wajjin waa ija si balleessa akkana si godha ka jettu mee waa xiqquma isii waa xiinxalte bakka ati jirtu biyya biraati bakki nu jirru Maqaleedha onnee hin qabdu maali hin qabdu jetta onnee qabaachuun mee yoo ka jabaa taate kun akkuma keenya kanatti viidiyoon as bahee garte kallattiin akka kiyya kanatti yaa Shukrii Jamaal isin jedhu walli isaa miti sakkaraamii tokko kan Minisootaa taa'ee haasa'u tokko ila ka wanna biraallee qopheessu beekta akkaataatti wiskii dhuganii fi intaluma ija gurguddoo takka wanni godhee wajjin haasawa Shukrii Jamaal dhugaa Rabbii dubbatuuf gaafa duraallee viidiyoolee akkaataatti qopheessanii ilaalan isin sheer godhaafi ture waan ajabaati numarraa baratee boodarra nutti hin garagale malee anatu fuudhee sirra fide jechuudha tanumaa hagattiin sun dukkana san keessa iyyuu sagalee akkanaa kennan naan jedhee hamilee naa kennan jedhee lakkoofsa isaa naa ergee garee keessa naqee waa buusii buusa jedhee fidee hin ari'ee garee keessa ari'ee sababbiin aariin inni ammoo heddunatti qabu maaliifi shamarran jechuudha keessan deebi'ee haasoysiisaa garee keessaa waa'ee bilisummaatii fi kan ofirraa dhiisatti waa takkallee miti mootummaan isin ajjeessati nama qabaa mootummaan maali mee Shukrii gootummaa namni qabu nu amma ana garta as dhaabadhee bakka dhaabadhu kanatti dhugaa Rabbii dubbachuuf biyya dimokiraasiin duwwaa zeeroo ka jedhan san garte dimokiraasiin takka hin jirtu bakka tana biyya tana ilmi namaa gatii hin qabu ati bakka itti jirtu Minisootaa Ameerikaa jirta biyya tana keessa taa'ee diina hedduu gamaa gamanaan na marse dhibbatti kumatti jechuu danda'a harka wayyaaniin bu'ani sodaata akkaan malee du'u jedhee viidiyoon as bahee dubbadha onneen tiyya hagana jedhee jabduu jedhee garaa baqaisa sittiin argisiisu garuu uummanni illee hin madaala haala ani itti jiruu fi biyya an keessa jiru wajjiin rakkinna kana wajjiinuu viidiyoon as bahee dirreetti jechuudha dubbadhee haasa'ee falmee nadaallii kana ammoo kakaasu osoo ana hin tahin uummannu argaa jira bu'aan an buuse tokkoffaas hii kana akka dubbattu ka godhe ana jechuudha beeyta warruma viidiyoon iyyuu kana hunduma mee tokkochi agartanii dabbi sodaadhatti warra viidiyoon dubbatu kana yoo an dubbadhe malee waan cal'ise guutuun hin cal'isan akka waan aangoonni harka jirtu tokkochi agartanii bara lamaan duratti mucayyoo takkitti takka anuu isii fakkeenya godhadhee ka'e mucayyoo sanii fi Naziir Aanoolee kana yoo taate malee amma itti kaatanii waa jettanii isatu fakkeenya hundaaf ta'e jara lamaan malee warri amma iyyee onnee godhatee maalii ta'e kuni guutuun isaa gaafa duraanumatti bilbilee mee akkamitti waraabanii mee akkam godhanii maalii jedhanii tumaan akhiranumatti garagalanii nu arrabsan jechuudha. Fakkeenya iyyuu sii taane si barsiisuun kanuma. Yoo an dubbadhe malee illee dubbattanii tokko fakkeenya sii ta'u maali anumaa mee namni tokko namni eegana tuffattee bu'aa takka hin qabdu maalii taate jetti dukkana keessan taa'ini as bahii dubbadhu. Deeggartuu suusema qabda bilook ofirraa nan godhiniiti bilook gooteen haaseeniiti as bahii ammoo isin lachuu bilook na godhanii akka yaada isaatti Shukriin dhiiraa goota Ahmadiin bira gayaa jedheeni Ahmad faa jalaa jal'ise faa jedhee namni yaada Ahmad daqiiqaa takka hin jal'isu yoo san si arge garuu namatu naa himee odeeffannoo
malee hagammaattuu qajeelee viidiyoo keetillee hin agarreeyyuu biloo kufirraa nagooti siifi fireendiin teetillee suuse isin lachuu saahiba turre jira kana hundumaa beektanii saahibni walitti garagale faayidaan qabu garee takka keessa wajjin turre haala gaggaarii hin ta'in takku suusee fi mee wanni illeen haa dubbatanii shukrii illeen haa dubbatanii mee takku buusii Oromoof waa gootanii gaafa mallaqa gargaarsa artistoota kenna gargaarra waan tokko gooneen shilingii takka kennitanii beektanii mee miidiyaa guyyaa takka shilingii sumni cabtuu kennitanii beektanii nam tokko bara waan takka dalagee waan Oromoo waa takka buusii buufna yoo isin hin jedhu waan takka buuftanii beektanii isin lachuu kijiba qofa xiqqaattuu jabaattuu haga sanillee taatu sihii miti uummanni Oromoo guutuu ragaa naa baha jaallan hedduu ragaa naa bahan soo qarshii lamallee taatee Oromoo waa haga sanachi tadhe jechuu namoota Oromoo hedduu gargaare jechuu namoota Oromoo hamilee hedduutti godhe jechuu diinnu ragaa naa bahe amaaruu ragaa naa bahe ani sittillee dhaadatu hin barbaadu maal yoo jette duwwatti hin dhaadatan waan duwwaa waan hin jirre takka garte ammallee ka beekamu ani diinni kiyya Oromoo miti yoo akka nama sammuu yaadutti yaanne eega Oromoof dubbanna jedhanii yoo Oromoon si arrabsitillee jalmaa cal'isuudha malee waan fedhellee yoo naan jedhe so Oromoon ablennatti deemeyyuu bishaanitti deema malee eega Oromoof dubbadhe Oromoo irratti dubbachuun si ajjeesa Oromoon jechuun akka ijoollee daa'imaa gad deebi'ee gola keessa taa'ee haasahuu narraa hin malu. Waan kana taateef ani ammoo sillee gatii kennee dubbatuun kunuu sirrii miti haa taatu qubaaf qabaadhu yookaan akka yaada keetitti shukriin viidiyoo Ahmad irratti dukkana keessa taa'e gola keessa taa'e gola teettee akka maalii dalayde mee gola taa'uun akka eetiksani malee akka kenna kana mee as bahii dubbadhu akka ilmoo namaa eessa taa'a hayyee dachi karaa gubbaa deemaa siin haasawaa jirra gaaddisi jala gurree maal keessa haa taa'uu feeta waan tokko si hima gootummaa jechuun booksiin nama tumuu miti gootummaa jechuun albeen nama waraanuu miti madaalliin gootummaa maali beektanii ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رسول صلى الله عليه وسلم وانجل قوت نماتي متي ججب نماتي متي نمني فالأنسو والقبني لفان نمت أهو ججب نماجد إيه مدال مجد ججب نماتي جتشون دير نماتي جتشون قوت نماتي جتشون نما يرو دلن سوسن إرت أبسجد ani obsuullee hin danda'a xiqqaa guddaalee na argitan jechuudha kana fakkaata maaliif gatii godhe sirran dabarsu ati waa takka illee hin jedhu maaliif fokkataadha viidiyoon bahee nama arrabsu jechuun fokkataadha dhiirarraan malu dhiirti madaalli isiitiin dubbatti malee gad deebiteen dubbattu gola keessa teette itti aanu gaalatiisita maalitiisi dalagaan aybiin qabdu gaalatiisee waan fedhetiisee distroo xaragee aybiin qabdu ahabbul a'maal indallah irra jaalatamtuun dalagaadha rabbiin biratti waan harka isaatiin gabrichi dalagatee nyaatee wakaana nabiyullah daawud laa yaakulu illaa bi'amali yadihi yaa rasuula rabbii irra jaalatamaa wahii maali jennaan irra jaalatamaan rabbitti waan harka isaatiin dalagate nama nyaate nabiyullah zakariyaan najjaara jechuun beektu ati siin galu najjaara jechuun hin beektu warra beeku gaafadhu afaan arabaati ati jirtu Minnesota wanni ati mul'iftu waa'ee shamara janaajjanuuti fi waa dubbatu waa sa'atii takkallee hin qabdaa sammuu mul'iftee goofaree tokko filuu wiskii akkatti dhuytu Minnesota akkati jirtu Ahmadiin ija keessaa baasufu biyya biraa jirtu si mijjaa'u haalli si mijjaa'u si dhiisi warra ati ammoo si jala deemee dubbee si dha'u dhiisi Ahmad nama wayyaaniyyuun sodaatin kun akkatti as bahee garte
akkatti as bahee dubbataa jira. Silaa waa hedduu siin jedhaa garuu uummata Oromoo qaanfadha. Nama hedduun na daawwataa, jaarsa na daawwataa, nama manguddoon na daawwataa, ijoollee xiqqoon na daawwataa fakkeenyan ta'uuf arrabaan. Waan kee mara gayyaase sila amma dubbadha. Garuu narraan eeggamu sadarkaa ati jirtu sanitti gadi hin bu'u. Kana fakkaata. Jarana. Hedduullee isin dhiphisin Ahmad nama tokkocha. Yookaan sodaatee boolla keessa hin jiru. Waltajjii faamaa dhayxee waltajjii irratti hin dubbatiin waan jedhamtu jira. Eeyyani haalumatu naan mijjaahin dhugaa dubbadha. Haalatu naan mijjaahin haala dalagaatiin wal qabate jechuudha. Bakka jiru kanarraa dhaquu guyyaa sanitti hin dandeenye gaafa haalli naan mijjaahe waltajjii bakka Oromoon hedduu jirtullee dhaqee akka dubbadhu abdii qaba. Akkuma yaadattan nam tokko fakkeenyaa carraa dubbatuu kana argadhee viidiyoon haasa'u nam tokkoon argata, tokkoon argatu, tokko komintii barreessuu argata. Haala carraa bakka sanirraa fagaatuudhaan dalagaa wal qabatee dhaquu hin dandeenye malee sodaallee miti. Karaa gubbaa akkuma namaa deemee jiraadha malee lafa jala jiraataa hin jiru. Ani diinni kiyya Oromoo miti. Kana sirriitti beekuu qabdan. Oromoo tokkoon diinaa miti awwalitti. Oromoon lammii kiyya fira kiyya malee diina kiyyaa miti dhugaan jirtu. Diinummaaf Oromoon barbaadu. Ammallee gad deebi'ee namoota dhuunfatiin gartee qabsoo mootummaa wayyaaniitii fi oppoodiyoon aangoo gad haa dhiiftee biyyi Oromiyaa haa bilisoomtu qabsoo nama tokkootti hin deebisu. Kullu aamiin wa antum bikhair isniin jedha. Bara geettan bara kanallee nama zambiin isaa rabbi dhiise fi dilii isaa dhiise fi Oromiyaan bilisoomtu rabbiin haa godhu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenyi kiyya ka'oon irraa ka'e isin haa ga'u isiniin jedha. Yoo haala tokko tokkoof soomana kana keessa namumaa waliin lolluutii namnummaa waan hin jedhini fakkeenya viidiyoo dalage kanarratti hedduu namni dilii manarraa dhiqa malee waa takkallee waan irraa godhuun jiru beetanii an abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe gatii ittiin kennu bu'eetu waan inni barreessanuu ilaalu dhugaatti akka salphaatti ilaala. Tuffadhee bira taraa nalleen dhiphisu hedduu. Kanaaf namoota sandilitti hin naqu jechuufi namoota waa hin beekne kamadaalli beekumsaa hin qabne maaliif namni waa beeku naman arrabsu gonkumaa yoo taatellee haasawa kana keessatti dogongorri kanarraa argamu taate jecha badaa ka jedhu taate dhiifama uummata Oromoo gaafadha hunda keessanuu jechuudha. Hawwiin tiyya guddoo fi hamileen tiyya guddoon ani akka sabni keenya sabni Oromoo ol tahuu barbaadetti malee waan biraati miti. Akka aangoo argatuufi malee akka ilmi Oromoo mataa qaqqabatee hin deemne mataa ol qabatee deemuufi malee dhimma biraa takka hin qabu. Takki rakkadhee beela'ee isinitti dubbataa hin jiru. Galatooma baga geettan soomana baranaallee isiniin jedha.